Ayyena shama akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsay channel unnumti keessan nagaa keessanii annagaa kiyya waaqayyoo galatu egaa wanti guyyaa har'aa kana isiniif qabadhee dhufe wanta hunda keessaniyyuu fayyadu wanta hundi keessanis immoo baruutii qabdan kan beekuutii qabdan sirriitti isin fayyada jedhee wanta yaadeen isiniif qabadhee dhufe kanaaf hanga xumuraatti daawwadhaan isiniin jedha daawwattootiyya egaa wanti guyyaa har'aa kana isiniif qabadhee dhufe wantoota hedduudhaaf kan isin fayyadudha jechuudha faayidaalee hedduu ni qaba keessattiyyuu gaa yeroo baay'ee namoonni hin beekamne karaa garaa garaatii biyyoota garaa garaa keessa isinitti bilbilanii kan isin jeeqannee jiru akkasumas immoo kan qofaa miti meeseejii hin barbaachisne gara keessanitti kanneen erganii jiru mastaawoqaa garaa garaa yookiin immoo beeksisa kan jennu akka gara bilbila keenyaa dhufu karaa meeseejii wantoota garaa garaa nutti ergama jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa kana akkamitti kana hunda isaa ofirraatii bilookii gochuu akka ta'e itti dandeessan isin agarsiisa jechuudha daawwattootiyya. Egaan kana qofaallee miti ammallee faayidaa hedduu qaba isiniin jedhee waan jiruufi namoota barbaadanii wajjin yennaa silkii haasoftanii nama kamiyyuu wajjin jechuudha yennaa silkii haasoftanitti akka sagalee keessanii kan saastee kan keessan riikardii godhee isiniif kaa'u yookiin immoo waraabee ofiisaatiin isiniif kaa'u kan gochuutii danda'udha jechuudha. Kanaaf egaa wantoota hedduu of keessaatii qaba isinumti illee keessa seentanii ilaaltanii illee dhugaa ba'uutii dandeessu jechuudha daawwattootiyya. Egaa wanti guyyaa har'aa kana isiniif qabadhee dhufe Truecaller application kan jedhamu application ajaa'ibaatu jira jechuudha. Application kun haaraa miti durii kaasnee iyyuu kan itti fayyadamnudha namoonni baay'een keessan itti fayyadamtu jedheetii yaada. Truecaller kun garuu namoonni baay'een keessan faayidaa isaa hin bariin jirtu waan ta'eef ifa gochuudhaaf dhufe jechuudha daawwattootiyya. Truecaller application kana salphaatti gara Play Store keessa deemtanii argachuun ni danda'ama jechuudha. Play Store keessan keessa dhuftanii wanti isin jettanii barreessitanii search gootanii bifa kanaatiin Truecaller jettanii bifa kanaatiin search gootanii as keessa application hedduutu isiniif dhufa garuu inni isin filachuutii qabdanii inni original isaa jechuudha kunoo isa kanadha jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf isa kana ta'uu isaa beektanii buufadhaan isiniin jedha Truecaller caller ID spam blocking and call record kan jedhu isa kanadha jechuudha original isaa. Kanaaf isa kana akka buufatanii keessa seentanii jalqabaa lakkoofsa bilbilaa keessan isin gaafata waan ta'eef bifa kanaatiin erginni isiniif bane lakkoofsa bilbilaa keessan iddoo kanarra ni galchitu jechuudha. Sababni lakkoofsa bilbilaa iddoo kanarra galchitaniif immoo guutummaa bilbila keessanii wantoota bilbilaa wajjin wal qabatan akkasumas immoo meeseejii wajjin wal qabatan guutummaa guutuutti sirriitti kan isiniif to'atu waan ta'eef iddoo kanarra galchuutii qabdu jechuudha daawwattootiyya. Amma galchee ergi galchitanii immoo gajallaa kanarraa continue kan jettu jirti continue kan jedhu kana cuqaastu jechuudha. Saniin booda yennaa lakkoofsa keessan galchitan bifa kanaatiin jechuudha kan isiniif banu akka kanatti successful jedhee isiniif banuutii qaba jechuudha lakkoofsa keessaniin akka isin galcheeni achi booda iddoo kanarraa akka dhuftaniin illee bifa kanaatiin jechuudha. Feetan Google keessaniin galuu ni dandeessu feetan immoo Facebook keessaniin naan isiniin jedhu akkaawuntii kara lamaan keessaa kan qabdaniin galuutii ni dandeessu. Fakkeenyaaf kanuma Facebook kiyyaatiin galuu yoo barbaade akka kanatti kan Facebook al tokkootiif ennaa isin irra galtanii bifa kanaatiin isiniin fida. Saniin booda kunoo continue jettu jechuudha. Achi booda kunooti maqaa keessanii wajjin isiniif fida jechuudha. Amma bifa kanaatiin egaa loading jedhee akka kanatti xiqqoo ishee ni tura ni hedduu saniin booda ofiisaatiin gara kanaadha jechuudha kan inni isin fidu. Egaan salphaatti bifa kanaatiin akkaawuntii create gootanii jirtu jechuudha. Innaan kana isiniif gaafatu immoo backup now dhiistanii later kan jedhu dhuma kanarra kan jiru filachuutii ni dandeessu. Later jedhaa maarakkina hin qabu. Amma gaa bifa kanaatiin innaan isiniif baaseeti jiru as keessa gaa wantoota hedduu itti fayyadamuutii ni dandeessu saniin jedheetan jira. Egaan amma fakkeenyaa fi lakkoofsa bilbilaa nama tokko namni isin hin beekne tokko isinitti yoo bilbile sarchi gootanii eenyummaa abaluu sanaa baruutii yoo barbaadanii akkamitti akka baruutii dandeessanii eessa akka isinitti dawwale wantoota hunda isaa information guutuu isaa adreesii isaa dabalatee argachuutii ni dandeessu jechuudha. Kan argachuudhaaf egaa gubbaa kanarraa sarchii kan jettu jirti jechuudha. Gubbaa kanarraa sarchii baariin ni jirti. Kanaaf kanarra ni seentu achi booda lakkoofsa sanaa iddoo kanarraa ni galchitu jechuudha daawwattootiyya. Saniin booda gaa salphaatti lookeeshinii isaa maalsaa baruutii ni dandeessu jechuudha daawwattootiyya. Egaa lakkoofsa bilbilaa innaa isin galchitanii guutummaa footoo isaanii dabalateetu jechuudha kan inni isiniif fidu. Kanaaf baay'ee tokko waan ajaa'ibaati jechuudha kanatti fayyadamaan isiniin jedha. Inni kan biraan immoo jechuudha kunooti gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadii kan jirtu ni jirti jechuudha. Kanarra seenuudhaan ammallee siitingii kan biraa kan argantantu jira jechuudha. Call record kan jedhu iddoo kanarra jechuudha. Kanarra innaa seentanii bifa kanaatiin isiniif baasa sadii booda kunooti akka kanatti innaan isiniif baasetti jiru call recordii keessan innaa bilbila namaa wajjin haasoftan akka inni record isiniif godhu gochuufi start kan jedhu kana cuqaasuudhaan egaa salphaatti akka isiniif waraabu gochuutii ni dandeessu jechuudha yennaa nama wajjin bilbila haasoftan jechuudha. Inni kan biraa waa'ee meeseejii jechuudha. Meeseejiin garaagaraa yennaa isinitti ergamu keessumatti yuugaa karaa keessaa
wantoota garaagaraa meesejiin isin barbaanne jiraachuu danda'a. Ispaamii kan ta'an meesejoota ispaamii ta'an yookiin immoo amma yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti wanti yeroo darbee dhaga'amaati ture. Calma jedhanii lakkoofsa hin beekamneen bilbilanii kan bilbila namaa keessaa qarshii fudhatan ni jira jechuudha. Isaan kanallee ofirraa blookii gochuu kan isin dandeessudha jechuudha. Appilikeeshiniin kun ofii isaatiin lakkoofsota akkasii kan eenyummaa isaanii hin beekamne isinirraa kan blookii godhu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa baay'ee tokko appilikeeshinii ajaa'ibaati. Appilikeeshiniin kun egaa gosa lamatu jira. Inni tokko kan qarshiidhaan bitamudha jechuudha. Kun gubbaa kanarraa ilaaluutii ni dandeessu. Upgrade to premium kan jedhu iddoo kanarra jira waan ta'eef premiumii isaa yookiin immoo kan qarshiidhaan bitamu waan jiruuf gosa lamaan itti fayyadamuutii dandeessu. Inni tolaa immoo kan Play Store keessaa bu'u isuma kanadha jechuudha. Kanaaf yoo na danda'ame kan qarshiidhaan bitamu sana isiniif kaa'uudhaaf nan yaala jechuudha daawwattoota. Egaan meeseejiin ennaa isiniif galu By the way, gajjallaa kanarra jechuudha. Wanta hunda isaa kan isin argattanii block call akkasumas immoo koolii keessanii fi contact name keessanii fi message keessanii iddoo kanarraa jechuudha kan isin argattanii. Gara messageetti ennaa dabartanii iddoo kanarraa message hin barbaachisne yoo fidee azala kan galu ta'e lafi isin argattan jechuudha. Kunoo iddoo kanarraa others kan jedhu ni jira akkasumas immoo spam kan jedhu ni jira. Amma fakkeenyaaf wantoota hin barbaachisne iddoo kanarraa amma kan calma jedhanii natti ergaman yoo jiraate kunoo iddoo kanarraati gaa beekuutiin ni dandeessu jechuudha. Meesejoota ispaamii ta'an akkasumas immoo wantoota nama wajjin haasoftan akkasumas illee namoota wajjin meesejii garaagaraa walii dawwaluutiin ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kana keessa seenuudhaan kanaaf appilikeeshinii baay'ee tokko ajaa'iba ta'edha. Keessa seenuun itti fayyadama. Isinumti keessa seentanii gaafa ilaaltanii jirtanii itti gammadu jedheetii yaada jechuudha. Hordoftooti waa'ee appilikeeshinii kana guutummaa guutuutti beekuu kanneen barbaadanii Google irra seenuudhaan egaa Truecaller application ID jettanii galtanii seentanii ilaaluutiin ni dandeessu. Appilikeeshinii kana namoonni hedduu waa'ee appilikeeshinii kana kan baay'ee haasa'aa jiran jechuudha. Kanaafan guyyaarraa kana akka isin fayyadu waan beekuuf isiniif qabadhee dhufee akka isin fayyade gaabdii nan qaba jechuudha. Yeroo taanu nan gadeemne wal agarrutti nagaan naaf turaa isinan jaaladha isinan kabaja. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isin jecha. Bye bye.